Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko ni amanna. Ameen. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyo ijoolleen tawaahidoo hundumti keessan bakkaaf lafa jirtanitti nageenyi jaalalli Waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu jecha guyyaa har'aa kana viidiyoo kana keessatti kan hin qabadhe isinii dhiyaadhe yeroo marsaa laguu yookiin immoo yeroo abaaboo ji'aa fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhungachuun ni danda'ama, cuuphamuun ni danda'ama, beeta maqdasii seenuun ni danda'ama moo hin danda'amu, qorrobuun ni danda'amu hin danda'amu, macaafa qulqulluu qabachuun macaafa kadhannaawwan qabatanii kadhannaa gaggeessuun ni danda'amu hin danda'amu kanneen jedhamu namoota baay'ee biratti hedduu biratti gaafii kan ta'e deebisaa guyyaa har'aa kana qabadhe isinii dhiyaadheen jira. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti akkan hordoftan akkasuma hiriyoota keessanii fi obboloota keessan warreen dhimma kanarratti yeroo hunda gaafiitti ta'uuf deebii akka ta'uudhaaf hunduma biraatiin sheer gochuudhaaniin chaanaalii dhangaa lubbuu laayik gochuudhaan sabskiraayib gochuudhaaniin akka biraan nu geessan isiniin jecha kallattiidhumaan gara jalqaba irratti waraabaa yookiin immoo abaaboo ji'aa jechuun maal jechuudha? Akka saayinsiitti gaafa laallu marsaa laguu jedhanii waamu jechuudha. Abaaboo ji'aa jechuun ji'aatiin dubartoota irratti kan mul'atu dhiiga dhangala'uudha jechuudha. Dhiigni dhangala'u kun immoo moggaasa isaa gaafa ilaallu abaaboo ji'aa jedhama. Amaariffaan immoo waraabaa jedhama jechuudha. Akka saayinsiitti immoo gaafa laallu marsaa laguu jedhanii qorattoonni yookiin immoo ogeessonni fayyaa dhimma kanarratti bal'inaan ni dubbatu. Kana gaafa jennu hanqaaquun qophaa'ee sanyii dhiiraa yoo argachuu baate bifa dhiigadhaan gara alaatti kan ba'u xuraawaa ta'e kan ba'u jechuudha. Abaaboo ji'aa jechuun kunis tajaajila kan dhaabe kan dulloome yeroo isaa kan fite xuraawaa gara alaatti ba'u jechuudha. Fakkeenyaaf akka saayinsiin jedhutti gaafa laalle ovariin killee qopheessiti, killeen qopheessite sun immoo gaafa sanyii kormaa hin arganne yeroodhaan booddee dulloomaa deema. Erga dulloomeetiin booddee du'aa deema jechuudha. Erga du'eetii immoo bifa xuraawaatiin gara alaatti kan inni ba'u. Kanaafiyyuu isa kana maal jenna? Abaaboo ji'aa jennaan jechuudha. Abaaboo ji'aa jechuun egaa akka macaafa qulqulluutti immoo bakka lamatti qoonnee ilaalla. Bara kakuu duraa yookiin immoo kakuu moofaa fi bara kakuu haaraa jennee bakka lamatti qoonnee abaaboo ji'aa kanaan ilaalla jechuudha. Bara kakuu moofatti abaaboon ji'aa kun akka xuraawummaa fi mallattoo abaarsaatti ilaalamaa ture jechuudha. Akka xuraawummaaf mallattoo abaarsaatti beekamaa ture, ilaalamaa ture. Bara kakuu haaraatti garuu xuraawummaa fi mallattoo abaarsaa ta'uun afee abaarsis xuraawummaanis irraa ka'eera jechuudha. Kanaafuu akka seera macaafa qulqulluu kakuu haaraatti abaarsas miti xuraawummaas miti. Garuu maalidha? Xuriidha jechuudha. Waraabaa jechuun xuriidha malee xuraawummaa abaarsa miti jechuudha. Addaamii fi Hewaan gannata keessatti yeroo Ixa Balas nyaatan sana Waaqayyoon yakkaniiru. Sababii kanaaf Waaqayyoon immoo yakka sanarratti badii isaaniidhaaf yakka itti murteessee ture. Yakki kunis maa'inni Hewaan dhiiga Ixa Balas sana akkuma dhangalaafte dhiigni kees immoo akkasumatti ji'a ji'aatiin ni dhangala'a. Atis abbaa manaa kee eeggatte yookiin har'aatee ni jiraattaa. Seerri kunis immoo sirratti raawwatama jedhee Waaqayyoon bara kakuu moofaatti balleessaa Addaamii fi Hewaaniin balleessaniin murtii itti laateetu ture jechuudha. Bara kakuu haaraatti immoo gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos abaarsa kana hunduma nurraa kaasee xuraawummaa kana hunduma nurraa kaasee ba'aa keenya hundumaa nuuf baatee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos seenaa keenya erga nuuf jijjiiree wantoonni dubartoota irratti mul'atu kun waraabaa yookiin immoo abaaboo ji'aa inni jedhamu kunis abaarsa yookiin immoo xuraawummaa osoo hin ta'in xurii ta'ee seenaan isaa jijjiirameera jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti seera amma yookiin immoo bara amma jirru bara wangeelaa bara kakuu haaraa kanatti abaaboon ji'aa kun xuraawummaas miti akkasuma abaarsas miti garuu xuriidha jechuudha. Xuraawummaa fi xuriin garaagarummaa qaba. Xuraawummaa jechuun kan keessaati.
xurii jechuun immoo qaama alaarratti kan mul'atu waan mul'ataa ta'e ijatti gaarii kan hin taane jechuudha. Xuraa'ummaa kana qulqullaa'uudhaaf gaabbiidhaan kan qulqullaa'amu. Xurii garuu qaama keenyarraatis ta'e uffata keenyarraa bishaanitiin dhiqannee qulqullaa'uu kan dandeenyudha jechuudha. Xuraa'ummaan fakkeenyaaf namni waaqayyoodhaan yakku, namni badii balleessu, namni ijju, namni sagaagalu, waaqa tolfamaa namni waaqessu bishaaniin dhiqatee xuraa'ummaa isaa kanarraa qulqullaa'uu hin danda'u. Gaabbii galeetu xuraa'ummaa isaarraa qulqullaa'a. Qaama namaarratti wantoota mul'atan garuu xurii wantoota ta'an garuu dhiqannee bishaaniin qulqullaa'uu hin dandeenya. Kanaafuu akka kakuu moofaatti xuraa'ummaa inni ture, abaarsi inni ture, akka kakuu haaraatti immoo dhiiga Kiristoosiin nurraa ka'ee dhangala'uu dhiiga Kiristoosiin inni akka xuraa'ummaatti dhangala'aa ture sun erga nurraa ka'ee bara kakuu haaraa keessatti xuriidha malee xuraa'ummaa miti. Xurii kana immoo dhiqatanii qulqullaa'uun hin danda'ama jechuudha. Egaatii abaaboon ji'aa yeroo qaama dubartoota keessa jiru akka xuriitti hin ilaalamu. Akka xuriitti hin ilaalamu. Yeroo gara halaatti ba'u garuu akka xuriitti ilaalama jechuudha. Fakkeenyaaf hancufni afaan keenya keessa jiru yeroo afaan keenya keessa jiru xurii hin ta'u. Gara halaatti gaafa ak jennee tufne garuu xurii ta'a jechuudha. Kana qofa osoo hin ta'in furriin funyaan keenya keessa jiru yeroo keessa jiru xurii ta'uu isaa hin beeknu. Erga alatti ba'een booddee xuraa'ummaan isaa yookiin immoo xurii ta'uun isaa beekama. Fincaan qaama keenya keessatti kuufamu bishaan nuti dhugnu qaama keenya keessatti gaafa kuufamus xurii miti. Erga galatti gadi ba'een booddee garuu fincaan xuriidha jechuudha. Kanaafuu abaaboon ji'aa kunis gaafa qaama dubartootaa keessa jiru xurii ta'ee kan ilaalamu osoo hin taane erga alatti dhangala'ee ba'eetiin faayidaadhaan ala ta'een booddee xurii ta'ee ilaalama jechuudha. Abaaboon ji'aa abaarsa xuraa'ummaa waan hin taaneef fannoo dhungachuun, macaafa qulqulluu dubbisuun, kadhannaa macaafa qulqulluu irraatii kitaabolee adda addaa irraa taasisuun, hojii mana kiristaanaa raawwachuun gara mana qulqullummaatti seenuu nun daangeessu jechuudha. Sababiin isaa xuraa'ummaa fi abaarsa waan hin taaneef jechuudha. Garuu asirratti seeronni nuti dirqama beekuu qabnu ni jiru jechuudha. Isaanis maa inni yoo jenne immoo yeroo dubartootarraa abaaboon ji'aa kun jiru wantoonni isaan raawwachuu hin qabne mana qulqullummaa waaqayyootti gara beeta maqdasiitti ol seenuu hin danda'ani. Fooniif dhiiga waaqayyoo fudhachuu hin danda'ani. Beeta maqdasii seenuu hin danda'an, cuuphamuu hin danda'ani jechuudha. Kan isaan danda'an yoo jiraate fannoo dhungachuu ni danda'u, macaafa qulqulluu dubbisuu ni danda'u, kadhannaa adda addaa macaafa qulqulluu irraa taasisuu ni danda'u, hojiilee barakataa hundumaa hojjechuu ni danda'u. Fooniif dhiiga waaqayyoo fudhachuu, beeta maqdasiitti ol seenuu, cuuphamuu, fedhii foonii raawwachuun yeroo abaaboon ji'aa dubartoota irra jiru gonkuma kan hin danda'amnee fi barsiisni mana amantaa keenya kan dhorkudha jechuudha. Sababiin isaas maaliif jennee tokko tokkoon laalla fedhii foonii akka raawwanne maalidhaaf dhorkama kan jedhurraa yookaan fedhii foonii jechuun abbaan manaa fi haati manaa walitti dhufanii firii qulqulluu waaqayyoo uume sana gidduutti mucaa kan argatan gaa'ila eebbifamaa gaa'ila qulqulluu waaqayyoon eebbisedha jechuudha. Haa ta'u malee abbaa manaa fi haadha manaas ta'an yeroo waraababaan kun yookiin immoo abaaboon ji'aa kun jirutti fedhii foonii raawwachuun ni daangeffamaa yookiis immoo ni dhorkama. Kanammoo kan dhorku seera waaqayyoof macaafa qulqulluudha. Fedhiin foonii yeroo waraababaan irra jiru kan inni dhoowwamuuf inni guddaan ogeessonni fayyaa maal jedhu yeroo abaaboon ji'aa jirutti fedhii foonii raawwachuun rakkoowwan adda addaa qaama irratti fiduu danda'a, infekshinii uumuu ni danda'a jedhaniiti kan isaan gorsan. Barumsi mana amantaa keenya immoo sanyii qulqulluu waaqayyo kenne sana dhiiga yookiin immoo xuraawaa kana wajjin walitti makuun akka cubbuutti ni ilaalama jedhee macaafni qulqulluun ni dubbata jechuudha. Kanammoo seera lootaa boqonnaa 18 lakkoofsa 19 fi achuma seera lootaa boqonnaa 20 lakkoofsa 18 irraa kaasnee gaafa dubbisnu macaafni qulqulluun yeroo abaaboon ji'aa dubartoota irra jiru fedhii foonii raawwachuu akka hin qabne ni dubbata. Xuraa'ummaadhaan garaa dhukkubbiin otoo irra jiru bira gahuudhaaf dubartiitti hin dhiyaatiin jedhee seera kana kaa'eera. Sanyii qulqulluu fi sanyii qulqulluu hin taane walitti makuun akkamittiin danda'ama jedhee seera kana kaa'ee waan jiruufu yeroo kanatti gonkuma kan hin barbaachisne ta'uu isaati. Sababiin isaayyuu sanyiin kormaan dhiira keessatti qophaa'u kun waaqayyo kan qopheesse sanyii qulqulluun kun lafa gaarii irratti osoo faca'ee mucaa
firii gaarii yookiin immoo kennaa waaqayyo ta'e kennu waan danda'u firiin kun qulqulluu waan ta'eef gara xurii sanaatti makuun akka hin danda'amne macaafni qulqulluu waan dubbatuuf ni dhorkama. Inni itti aanu cuuphamuun maaliif hin barbaachisne kan jedhurraa kaasnee yoo laalle cuuphan egaa fakkeenya ta'ee akka nu fayyisuudhaaf nuuf laattame malee xurii qaama keenyaa akka ittiin dhiqannuuf miti jechuudha kan nuuf laattame. Qulqulluun Phexros jecha kana gaafa ibsu kunis fakkeenya cuuphaa isaa isin amma ittiin ooltanidha. Cuuphan waan ittiin karaa du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos yaada garaa namaa hin ceephaane argachuudhaaf waaqayyotti himatanidha malee waan ittiin xurii dhagna keenyaa ittiin dhiqannu miti jedhee tokkoffaa Phexros boqonnaa 3 lakkoofsa 21 irratti karaa ittiin fayyina bara baraa argannu karaa ittiin jireenya bara baraa argannudha malee xurii qaama keenyaa kan ittiin dhiqannu akka hin taane sirriitti cuuphan fayyina akka namaaf kennuu danda'u ibseeraa jechuudha. Garuu xurii qaama keenyaa kan ittiin dhiqannu akka hin taane immoo bal'isee lafa kaa'eera. Cuuphan xurii qaama keenyaa kan ittiin qulqulleesfannu waan hin taaneef yeroo cuuphamnu immoo qaama keenya bishaaniin sirriitti dhiqachuudhaan xurii irraatii qulqulloofnee cuuphamuun nurra jiraata malee callisnee xurii qaamaa keenya faana gara cuuphaatti gara cabalaatti deemnee cuuphamuun akka nurra hin jiraanne macaafni qulqulluu fi seerri mana amantaa keenyaa nu barsiisa. Yeroo ababaa ji'aa kana jechuudha qaama keessaa kan ba'u xurii waan ta'eef akka seera mana kiristaanaa keenyatti jechuudha xurii kana qabatanii gara cabalaa yookiin iddoo cabalaatti deemanii dhiqachuun yookiin immoo cuuphamuun sirrii miti. Kanaafuu xurii qaamaa bishaaniin qulqulleeffannee erga dhiqanneen booddee qulqullummaa qaamaa erga argannee kan fayyina nuu kennuu danda'u immoo gara cabalaatti deemnee cuuphamuu dandeenya malee xurii qaamaa sana wajjin ababaa ji'aa qaama keessaa ba'u xuraa sana wajjiniin deemnee cabala dhiqachuu akka hin qabne cabala cuuphamuu akka hin qabne macaafni qulqulluun nu barsiisaa jechuudha. Inni biraan kan isaan dhorkaman keessaa yeroo ababaa ji'aatti beeta maqdasiitti seenuu hin danda'anii manni qulqullummaa keenya kutaa 3 qabdi. Qinee maayileetii qiddistii maqdasiin jira gara qinee maayileetii gara beeta maqdasiitti ol seenuun hin danda'amu. Dubartoonni mana qulqullummaa seenuun kan isaan dhorkamanii fi akka seera kakuu moofaatti abaarsa yookiin xuraa'ummaa ta'ee osoo hin taane al tokkicha gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos dhiiga isaa qulqulluu dhangalaasee mana kiristaanaadhaa fi ijoollee isaadhaaf mana qulqullummaa dhaabeera jechuudha. Manni qulqullummaa waaqayyoo kan isheen bu'uureffamte dhiiga Kiristoosiini. Kanaafuu dhiiga lammaffaa yookiin dhiiga dabalataa gonkumayyuu hin barbaachisu jechuudha. Seerri kun immoo egaatii kan inni dhaabbate dubartootaaf qofa osoo hin taane dhiironnis yeroo abjuudhaaniin jenneetii argan yookiin immoo dhangala'aan isaan irratti mul'ate gara beeta maqdasiitti ol seenuu hin danda'anii jechuudha. Sababiin isaa maaliif yoo jenne egaa dhiigni mana qulqullummaa waaqayyoo keessatti dhiiga Kiristoosiin ala hin barbaachisu. Dhiigni kennamuu kan qabu dhiiga Kiristoosidha. Dhiigni mul'achuu qabu beeta maqdasii keessatti dhiiga Kiristoosidha. Mana qulqullummaa keessatti sarraa kan hafe dhiigni uumamaa kamiyyuu beeta maqdasii keessatti mul'achuu fi aarsaa dhiyaachuus hin danda'u. Akka seera kakuu moofaatti aarsaa dhiyeessaa kan turan hoolaa qalanii re'ee qalanii karaa adda addaatiin dhiiga dhangalaasuudhaan kan isaan aarsaa dhiyeessaa turan. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo dhiiga isaa qulqulluu dhangalaasee abaarsa sana hunduma nurraa kaasee aarsaan dhiyaachuu qabu fooniif dhiiga waaqayyootiin qofa malee aarsaan biraa dhiyaachuu akka hin dandeenye dhiigni biraas akka hin barbaachisne nutti miiraa jechuudha. Kanaan egaa sababii kanarraa kan ka'e gara beeta maqdasiitti dubartoonni dhiiga sana qabatanii seenuu hin danda'anii jechuudha. Inni biraa jechuudha dhiigni yeroo dhangala'utti fakkeenyaaf namni tokko waan adda ta'eetiin waan wayiitiin of muree osoo dhiigni isaa dhangala'aa jiru qaamni isaa keessaa dhiigni osoo yaa'aa jiru gara beeta maqdasiitti ol seenuu hin danda'u jechuudha. Sababiin isaa dhiiga Kiristoosiitiin ala dhiiga nama biraa waan hin barbaachisnee fi dhiiga Kiristoosiin mana amantaa waan hundeeffamteef waan ta'eef jechuudha. Dubartoonni yeroo ababaa ji'aa gara beeta maqdasiitti kan hin seeniin jechuun gara mana qulqullummaatti hin dhufin jechuu miti. Sababiin isaa iyyuu maaliif dallaa mana kiristaanaa keessa ol seenanii gaaddisa jala dhaabbatanii kadhannaa godhachuu hin danda'u, qiddaashes qaddasiisuu hin danda'u, barumsa dhaggeeffachuu hin danda'u. Garuu gara beeta maqdasiitti ol seenuu hin danda'an. Dallaa keessa xiggii qabatanii taa'anii sagalee waaqayyoo baratanii eebbifamanii gara mana isaaniitti galuu hin danda'u. Garuu gara beeta maqdasiitti ol galuu hin danda'anii jechuudha.
Kanaafi isa kana hubachuun barbaachisaadha. Inni biraan yeroo abaaboo ji'aatti qorrobuun hin danda'amu. Qorrobuun maaliidhaaf dhorkame yoo jenne dubartoonni yeroo ababaa ji'aa qorrobuu hin danda'ani kan isaan dhorkaman keessa. Yeroo ababaa ji'aa kanatti dubartoonni ababaa ji'aa irra jiru akka hin qorrobne kan dhoowwameef sababii guddaa qaba. Yeroo kanatti lubas ta'e daaqoniin yeroo ababaan ji'aa irra jiru dubartoota kana qorrobsiisu yoo jiraate mataasaa ni adabama, aangoosaallee irraa fuudhamuu hin danda'a akka seera mana amantaa keenyatti. Isaan bicha osoo hin ta'in dhiironni jenneetiin yeroo irra jiru abjuu arganii dhangala'aan qaama isaan irratti dhangala'ee innaa turetti fooniif dhiiga waaqayyoo fudhachuu hin danda'anii jechuudha. Maaliif yoo jenne beeta kiristaanni fakkeenya gannataati. Hewaanii fi Addaami wajjin wannaa jiraachaa turanitti gannata keessa waggaa 7 yeroo jiraachaa turanitti hewaanitti ababaan ji'aa kun itti dhufaan turre ababaa ji'aa kanan argine jechuudha. Erga garuu cubbuu hojjetanii beeta maqdasii keessaa yookiin immoo fakkeenya beeta maqdasii kan taate gannata keessaa bahaniiti kan isaan hewaan kan ishiin firdiidhaan akkuma dhiiga isa balasii dhangalaaste dhiigni keen dhangalaa jedhee waaqayyoon kan itti murteesse. Kanaafiyyuu beeta maqdasii keessatti dhiigni dhangala'uun hin barbaachisu yeroo sanitti waan hin turreef. Kanaafuu beeta maqdasiin fakkeenya gannataa waan ta'eefiyyuu beeta maqdasii keessatti dhiigni namaa adda biraa dhangala'uun hin barbaachisu. Inni biraan immoo fooniif dhiiga waaqayyoo fudhachuudhaaf qulqullaa'uun barbaachisaadha. Qulqulluun Phaawulos fooniif dhiiga waaqayyoo yeroo fudhattan gara beeta maqdasiittis yeroo ol galtan qulqullaa'aatii ol galaa jedhee dursee nu barsiiseera waan ta'eef tokkoffaa Qorontosiin boqonnaa 11 lakkoofsa 26 irraa kaanee gaafa dubbisnu akkana nuun jedha. Yeroodhuma biddeena kana nyaattan yeroodhuma xoofoo kana dhugdanittis immoo dhiigni koo isinii dhangala'uu fi deebi'ee dhufuu kiyya yaadannoodhaaf yaadattu gara addunyaattis baatanii hin labsitu. Kanaaf sababii maaliitiif akka dhiyaatutu gargar hin baasin namni biddeenicha nyaatu xoofoo gooftaa keessaas kan dhugu dhagna gooftaa dhiiga gooftaa jakkuu isaati. Egaa namni qoree faa ilaalu ergasii biddeenicha irraa nyaatu xooficha keessaa isaa dhugu dhagna gooftaa ta'uusaa yaadatee osoo gargar hin baasin namni biddeenicha nyaatu xooficha keessaa dhugu firdii ofirratti fiduudhaaf hin nyaata hin dhugaa. Sababii kanaaf namoonni baay'een dhukkubsatoodha dadhaboodhaas namni kaanis du'aniiru utuu ofirratti arginee ofirratti murree irra ta'ee waaqayyoon ittiin faradu ture. Kanaafuu qulqullummaan barbaachisaadha jedhee dubbata. Kanaaf qulqulloofnee dhuguun barbaachisaadha. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii waaqayyoo egaa qophii keenya kanarraati waan hedduu akka hubattan abdiin qabaa. Hiriyoota keessanii akkasuma obboloota keessan hundumaadhaaf sheer gootanii wantoota gaafii isaaniitti ta'u kanarraa baratanii akka isaan amantii isaaniitti cimanii dhaabbatanii fi hundumti keessan sheer gochuudhaan subscribe like gochuudhaan viidiyoo kana akka obboloota keessan biraan geessan isin jecha sagantaa biraa viidiyoo biraan walitti deebinutti nagaan tura. Wasbaata Egzaabeer. Senati barede surake ufade ansene pifame sumane kabajame galato menijeda maka ken farfada.